seenaa ilma Oromoo kana nama meeqan keessantu beeka laata? Nama foon namaa nyaate lubbuusaa olfateem lubbuu Waaqayyo hinduutu jedhe eenyumtu ajjeesuu hin danda'uum. Miidiyaaleen garagaraa CNN, BBC, Algeria, Sky News fi miidiyaaleen gurguddaan addunyaarra jiran wal harkaa fuudhanii seenaa ilma Oromoo kana gabaasaa jiruum. Amanuuf namatti ulfaataa, abjuus namatti fakkaataa. Dhugaas hin se'amuum. Namoonni baay'eenis seenaan kun dhugaa miti, kun fiilmiidha jechaa jiruum. Maal kana qofaareem? Addunyaarraa namoonni hedduunis seenaan namicha kanaa fiilmiitti jijjiiramee addunyaaf dhiyaachuu qaba kan jedhanis hedduudhaam. Abbaan seenaa kanaa Muhammad Adam Ogaa jedhamaam. Yeroo ammaa kanas dhageettii guddaa argate karaa fuula TikTokiitiin namoota garagaraa bashannansiisaa jira. Biyya Oromiyaa godina Harargee magaalaa Baddeessaatti dhalatee guddateem. Haa ta'u malee Muhammad Adam Ogaa jireenya isaa jijjiiruuf namni filannoo baay'ee akkuma filatu innis filannoo tokko filatee tureem. Filannoon isaas gara biyya bakkeetti godaanuudhaam. Muhammad Adam Ogaa yeroo Itoophiyaa fi Eertiraan wal-lolaa turan keessa innis gara Itoophiyaa ta'uutiin Eertiraa lolaa tureera. Sana keessattis tooftaawwan garagaraa fudhatee ni qabaam. Egaa seenaan Muhammad Adam Ogaa kana qofa mitiim. Kana boodas gara loltoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan ABO'ttis makamee Eertiraa keessatti leenjii garagaraa fudhateeraam. Achi keessattis yeroo dheeraaf erga tajaajilee booddee gara biyya Sudaanitti imaleem. Egaa jiruuf jireenya isaa gaggeeffachaa ammas Muhammad Adam Ogaa inteenyeem Sudaan irraa gara Liibiyaatti imaleem. Liibiyaa kanas waggoota hedduuf erga jiraatee maallaqa walitti qabatee booda hiriyoota isaa ardii Awurooppaa Jaarman jiraatan quba qabaateem. Ammas kutaa Liibiyaa keessa taa'ee waa tokko murteeffateem. Du'aa fi biyya Awurooppaa gahuudhaam. Yookaan karaattan du'aa yookaan immoo biyyicha nan gaha kan jedhu murtoo murteeffateem. Kanarraa ka'uutiinis Liibiyaa keessatti maallaqa walitti qabate sanaan dallaalaa faana wal baree gara biyya Awurooppaatti ce'uuf ni murteesseem. Achis kan inni gahuu danda'u jaalbaa fayyadamee galaana Meditiraaniyaanii addaan kutuun tureem. Gaafa Agusti tokko Liibiyaarraa gara Awurooppaatti imaluuf jaalbaa isaa yaabbateem. Muhammad Adam Agoo qobaasaa hin turreem. Isa wajjin jaalbaa kanaan kan imalan namoota 14 turaniim. Namoota 14 kana keessaas tokko dubartii ulfaa turteem. Tokkoon isaanii namoonni jaalbaa kana keessa jiran dallaalaaf doolaara 700 kaffalaniiruum. Gara biyya Awurooppaa magaalaa Maaltaa jedhamtu akka qubatanii fi hunduma isaaniitti himamee jaalbaa kana yaabbataniim. Jaalbaa kanarras kallattii kan isaan agarsiisu GPS tureem. GPS'n kunis hunduma isaaniif illee haaraa tureem. Namni agarsiistuu kallattii kana sirriitti ilaaluu danda'uu fi muuxannoo isaa qabu isaan keessa hin turreem. Haa ta'u malee garuu isaan ni geenya jedhanii akkaataama itti agarsiifameen GPS isaanii ilaallachaa jaalbaa isaanii yaabbatanii daandii isaanii eegalaniim. Ta'u malee garuu otooma imalanii daandiin kun harkaa baduutiin asii fi achi otoo jooranii takka as goraa takka achi goraa otoo deddeemanii jaalbaan isaanii beenzila fixatteem. Haaluma kanaan otoo jiranii ammas GPS isaan harkatti qabatanii jiranillee baatirii yookaanis immoo ibsaa harkatti fixateem. Egaa amma falli jara kanaa maalidhaam? Bitaarraan, mirgaarraan, duubaaf fuulduraan kan itti argamu galaana qofaam. Egaa abdiin isaanii itti dukkanoofte. Maal ta'a manaa ba'uun keenyaa feera ta'ee? Maal ta'a rakkinuma sana keessa jiraanne irra ta'ee? Maaliif manaa baane kan jedhu gaabbii fi of nyaata guddaa keessa galaniim. Amma egaa ni du'umoo ni jiraatu laataam? Falli isaanii maal fakkaata laataam? Namoota abdii fixanii galaana walakkaatti rakkataa jiran keessaa Muhammad Adam Agoo isa tokko tureem. Egaa hundumti isaaniiyyuu walitti haasa'anii waan abdatan wallaalaniim. Haa ta'u malee garuu abdiin xiqqoo tokko isaanirra turte. Innis immoo namoota jaalbaatiin galaana sanarra imalan kadhatanii yoo tarii
isaan lubbuu isaanii baraaraniif tureem. Haa ta'u malee garuu namoonni jaalbaan galaana sanarra deeman gaafa isaan gargaarsaaf gara isaaniitti iyyatan namni gurra itti qabee dhaggeeffatu tokkollee hin turreem. Namoonni hundumtuu jaalbaa isaanii offatanii callisanii bira darbaa turaniim. Egaa amma abdii isaan abdatan tokko illee hin jiruum. Akkuma kanaas helikoophitarii waaqarra barartu gara galaana kanaatti achi gadee dhiyaattee deemtuttis illee harka isaanii kaasanii itti iyyatanis kan iyya isaanii dhaggeeffate tokkollee hin jiruum. Utuma kanaan jiranii waan nyaatanii fi waan dhugan hundumaas of harkaa fixaniim. Amma waa sadiin rakkina guddaa keessa seenaniiruum. Waan nyaatan of harkaa fixaniiruum, waan dhuganis of harkaa fixaniiruum. Inni dhumaa immoo jara kanaaf abdiin tokkollee hin jiruum. Waan abdatanis dhabaniiruum. Egaa jarri kun du'aa fi jireenya gidduutti wal falmii guddaa keessa galanii jiruum. Otoma kanaan jiranii guyyaa 5 lakkoofsisaniim. Guyyaa 5ffaa kanattis namoota jaalbaa kanarra jiran keessaa baay'een isaanii waan qaban of harkaa gatii fixaniif fincaan isaanii fincaanii dhuguu jalqabaniim. Warri kaan immoo galaana sanarraa bishaan waraabanii dhuguu jalqabaniim. Akkuma beekamu galaanni guddaan sun dhamdhama ashaboo yookaan soogiddaa qabaam. Haa ta'u malee garuu abbaan seenaa kana Muhammed Adam Agoo fincaan isaas hin dhugne, galaana sanarraas bishaan sanas hin dhugneem. Inni leenjii loltummaa fudhatee gatii tureef yoo maal godhe akka dafee du'u, yoo maal godhe akka lubbuusaa dheereffatu ni beekaam. Bishaan galaanaa dhamdhama ashaboo qabu kana dhuguunis akka gaarii hin taane hubatee tureem. Utuma kanaan jiranii gaafa guyyaa 5ffaa warri bishaan sana waraabanii dhuganii fi warri fincaan isaanii dhugaa turan guyyaa 5ffaatti du'uu jalqabaniim. Ammas warri lubbuun hafan abdii kutannaa fi rakkinaa fi du'aa fi jireenya faana wal falmuu ittuma fufaniim. Guyyoonnis lakkaa'amuu jalqabeem. Guyyaama guyyaadhaan namoota sana keessa du'aa dhufaniim. Egaa hundumti isaaniyyuu namoonni jaalbaa kana keessa jiran tokko tokkoon dhumaa adeemaniim. Nama 3 qofatu jaalbaa kanarratti hafeef. Innis Muhammed Adam Agoo fi namoota Sumaalee ta'an 2 turaniim. Jireenya isaanii jijjiiruuf haadha kofnan dabarsaa, abbaa kofnan dabarsaa jedhanii of jijjiiruuf bahanii biyyoo ta'aniim. Qurxummii biyya ormaatiin nyaatamaniim. Seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa jarri kun sadan isaanii amma falan qabaniim. Fala tokkollee obbiraa dhabanii jiruum. Muhammed Adam Agoo jara isa faana hafan kana lamaan akkas jedhee mari'ate. Egaa nuni kana booddee du'a qofa eeggataa jirraam. Waan nuti abdannu tokko illee hin jiru. Garuu lubbuu keenya waan Waaqayyo godhu gatii hin beekneef hamma dhumaatti ni eeggannaa, waan jiruun ni falmannaa, gochaa Waaqayyo hin beeknu jedhee mala ta'e isaanitti hime. Innis immoo namoota isaan biraa du'an kana foon isaanii nyaachuu tureem. Ta'u malee garuu hiriyoonni isaa isa bukkee jiranis falli biraa gatii hin jirreef tole jedhanii yaada kanatti waliif galaniim. Guyyaa sanaa kaasanii namoota isaan biratti du'an reeffa isaanii, foon isaanii kutanii nyaachuu eegalaniim. Egaa seenaan baay'ee nama gaddisiisuu fi dhugaa namatti hin fakkaanne kun hin xumuramneem. Dhumni jarreen kana sadanii maal ta'e laataam? Yeroo hammamiif foon namaa kana itti fufanii soorratan laataam? Lubbuun ni oolan immoo hin oolle laataam? Bakka hawwii isaanii bakkatti akeekan sanoo ni gahan immoo hin geenye laataam? Muhammed Adamoo seenaa ulfaataa kana dabarsee akkamitti lubbuun har'a ga'e laataa? Gaaffiidhaam. Seenaa kana guutummaasaa dhaggeeffachuu yoo barbaaddan ammuma YouTube'ii Oromooyii Entertainment jedhu sarchi godhaa guutuu isaa daawwadhaam. Linkiin viidiyoo kanaa koomentii jala jiraam. Viidiyoo kanas copy link, like, share gochuu hin dagatinaa.